Haadha bakkee nutti argamnu mana gooticha Alii Cirrii Kagaafa Dhoombirbuu jechuudha. Alii maatii isaa biratti argamna. Maatiin isaa ilmaan isaatii fi haadha warra mana isaa biratti argamna. Mee maqaan isaanii eenyu akka ta'ee fi jireenyi isaanii maal akka ta'e walumaa nu hubanna. Nu faana turaati maqaa isaanii gaafannee gara gaaffii deebii kanatti tarra. Uuminaa Baatii Qorxee. Keessanuu. Aashaa Kadiiri Jaarraa. Jawaara Alii Cirrii. Jawaara Alii Cirrii jechuudha. Mee keessanoo eenyu jedhama? Taajuddin Korneel Alii Cirrii jedhama. Keessanoo akkasuma eenyu jedhama? Abdii Korneel Alii Cirrii. Abdii Koloneel Alii Cirriiti. Mee Abdiin Koloneel Alii Cirrii isaaniif ilma meeqaffaadha? Akkasuma isaanis haadha warraa meeqa qaban? Isaan ani ilma 35ffaadha. Amma haadha warraa 2 kan lubbuun jiranii. Waliigalatti haadha warraa 9 fuudhe. Haadha warraa 2 ilmaan hin qabu. Haadha warraa 2 ilmaan tokko qaba. Haadha warraa 5 hore. Waliigalatti ilmaan 42 kan inni hore. Ilmaan 42 qabanii jecha. Isinirraa jalqabnaa umriin keessan meeqa? Umriin 70. Umriin keessan 70? Mee isin urgaa Alii Cirrii isinirraa umrii ta'anii mee maal keessa jirtan? Maal keessa jira akkanumatti ofirraa boqonnaa waan gargaarsa tokkoon arganne ofirrumaa jiraannaa walumaa gadi raffaannee akkasuma jiraanna malee gargaarsa tokkollee hin arganne namni nu bira dhaabatee maal taatanii akkam jirtanii nuun jedhe hin jiru. Ifirrumaa tetteenaa. Akkanumatti jechuudha namni sitti dhufee. Namni dhufee nu gaafate hin jiru. Namni gargaarsa tokko nu godhe hin jiru. Ifirraa boqonna. Mee isin dhukkubeedhanii zamana kana keessa waattu isin dhukkubeedhanii mee maaltu isin dhukkubee isin immoo? Nu dhukkubaa harki miilli ilama nuun qabuyyuu ila jim jettee ifirraa duudde. Miilaan na dhukkubaa harkaan na dhukkubaa nafi maraa na dhukkubaa. Mee hakiimonni isin dhayitan jiranii wanni yaalli manni Oromoos ni. Hakiimii yaalallee hin jiru. Yaalallee hin dhayine kanumatti birraa obsinee teenna. Mee isinoo haadha warraa Alii Cirrii. An hangafa. Isin hangafa? Tanaan hangafa ani tana dura jira. Mee isin uummata Oromoo kanarraa maal barbaaddan isin? Ilmaan Oromoo gootichi keenya guyyaa deeme ilmaan Oromooti isin dhiisaa. Qabeenyallee dhabdan ilmaan kiyyat isin duuba jira Oromoon marattiyaa kun waan isin dhiisee rakkoo keessan itti iyyadhaa itti himadhaa hortee hagana geettu tanan ilmaan Oromoo irra gannaqee qabri galee antiyya dabarsee jiruu teessan ilmaan Oromoo naa haa dabarsituu itti iyyadhaa nuun jedhe. Nu ammooti nu eegasii as yoo nu kaanee himanna jennullee wamannu xulfaataa nama guddaa jala guddannee deemnellee waa himachuullee nuti hin taane ilmallee barsiifachuu hin dadhabne qaraasifachuu hin dadhabne mul'achuu hin dadhabne kaleessa abbaa warra keenyaa gootichi qabsoo irratti umrii fixee nu dalagannee waan biraa hin qabnu lafa qonnaa lafa duraan gadhiifnee irraa kaane lafa qonnaa hin qabnu mana di'ee qabna jiruun teen akkana jirti. Gara ayoo arra edana bulle borganama bullaa jennaa ilmaan teenya hiyyeeyyii bakka takkatti argamtee hin jirtu jireenya bakka itti kufne kanarratti nu ilmaan Oromoo nu mul'isaa jechuu barbaannaa bakka maqaa isaa gaafa inni duukaa kibbaa bahee ilmaan Oromoo akkana ta'anii gaddaniitiin nu duuti isaa sun ilmaan Oromoo san biratti gammachuu nutti taate ilmaan Oromoo akkana taate. Abboo hurriyyaa nu baatee nu jiraanne Oromumaan nu guyyaa san nu mul'atte adaan wahiif alatti duunee biyyee taane tanatti rabbi nu baasee har'a jiraanne gammannee likkii dhabne akka nurraa duubat deebi'an ganaa waan nuti asin deebine ka alaa dhufe walgayii yoo dhufu nun ga'u achii dhufee nun ga'u nu hanqataa namuma keessaa nu korii sun argatini ilmaan tiyya amma rabbi sinaa mul'isuu karaa nu baasaa nu mul'isaa nu nama du'ee. Adoo keenyaa Finfinneef aggallaa, adoo keenyaa Hadaamaaf aggallaa, bakka itti duune tana silaa inuun teennu silaa adoo namni nu argee karaa nu baasaa ilmaan tiyyaree amma isintu nutti dhufee rabbi waliin nu fide. Mee isin akka isin ibsaa jirtanitti rakkina guddaa keessa jirtanii uummata kanarraa illee qarqaarsi isin argattan illee hin jiru gama mootummaatti illee qarqaarsi isin argattan hin jiru. Mee uummata kanarraa maal barbaaddan isin? Nu wani nu barbaannu qarqaarsa barbaannaa mootummaallee nu haa gargaaruu barbaannaa ilmaan Oromoo karaa nu haa baaftuu barbaannaa jireenya barbaanna du'a tana keessatti
duunee nu tarrellee akka ilmaan tuun ilmi isii waanuu baratee isii waanuu jiraatu mul'ii barbaannu akka isaan mul'atanii kaabaa kibba dhaabatanii isaan mul'atan kana mul'achuu barbaanna ilmeeti. Mee mana jireenyaa qabdanii yookiin ammoo oorruu gargaarallee haa ta'u waan irraa galfattanii irraa nyaatanii. Wanni takka irraa galfannee nyaannu obruu waan takka hin qabnu lafa duraan gadhiifnee irraa kaane ilmaan Oromootti qulqulleessinee waliin itti gallee bootaa addaan arganne ummaa kiyya. Isin akkamitti lafa qabachuu dhabdanii wayita silaa gootichi Alii Cirrii nama Oromoo kanaaf qabsaayaa ture isin akkamitti lafa qabachuu dhabdanii? Inni yoom lafti haa baatu ilmaan Oromoo bichaa lafa haa argattuuti yaga jedhee ilmaan tiyya lafa haa argattu jedhe walumatti qabe inni mara duudhateetuma walitti qabe. Wannummaan takkallee wannummaa isin kaayee takkallee magaalaa argattu hin jiru? Wanni takka hin jirtu tanu irra waan kana jenneetiin isanitti mul'ifnu kuno. Amma mana maalii keessa hidhataa? Mana di'ee kee jira. Simmarti keessanuu moo? Mana kiraa kee jiranii isin mana di'ee kana kee jirti ankiyya amma karaan kiraa anan kee jiru achi. Mana kiraa keessa galtaniyyuu? Maal kafattan kiraa kana? Hooma xiqqoo kaffalla kiraa waan guddoon kafallu birrii kuma takka kaffalla. Uummanni Oromoo maal akka isin gargaarummaa isin bira akka dhaabbatu barbaadamee waan kanarratti? Waan kanarratti waan maraa kan gargaaran barbaannaa qabeenya ukwaanni keenyarra kan buusan barbaannaa iddootti qubannee itti diriiru kan Oromoo waan bal'oo taateef qabeenyi waan bal'aa ta'eef waan bal'oo kan dalagan barbaanna ilmeeti. Isin Oromoo kutaa tokko tanarra dhaamsi isin qabdaniif Oromoo tanaamee maali? Wanni isin qarqaasallee haa ta'u yookaan ammoo waliigaltee jaraarratti illee haa ta'u wanni isin Oromoo tana dhaamtan jira? Oromoo waan nu dhaamneef duratti malee waan biraata nu dhaamnu jira. Duruma nutti deemnetti deemaa malee. Isin qabsoo kana keessatti Alii Cirrii maal qarqaaraa turtan mee wayita inni loluu yookiin ammoo inni lola keessatti injifatee yookaan ammoo lola keessa turetti wanni isin deeggaraa turtan maa inni? Lafa sadi ala bulan kormaa gaalaa bishaan faanee jalaan deemna 5-6 kormaa gaalaa bobaa kaa'annee jalaan deemna. Jalaa gannee hin beeknu bakka takkatti. Isaan gaafa isaan lolanii galan nyaata fa'aa waan garaagaraa bakka isaan lolanitti fidaniif. Foon qallee gogsinee bamnee qaxgoonee kaan tolollee akkasitti itti finne. Midhaan lafa jiran foon kana malee. Dhiibbaa isaan sirra ga'uu jira. Wanni dhibee ammoo lukatana hin qabu lukatana miidhama qabaa lukan qabu. Lukati cinaa tokko hin qabu waggaa 7 dhukkubsadhee aga isaan du'anii taran. Amma jechuudha. Ammaan kanaa kal'oo jira namuma kana. Luuti takka isin dhukkubdam? Bishaanirraa dhufe kalee kunoo hora dhaqee horarraa dhufe amma. Luuti maaraa isin dhukkubdamu? Lukti as keessa kan dhachina jiraana dhukkubde akka malee. Haakimillee dhaqellee hadaamallee deemellee baasuun hin danda'amu arma baasaniin duutaa dhiina sirraa baheen dhaabatu uma hakkaminaan jedhani akkasuma keessa bishaan horatiif koksa. Isin lachinuu amma yaala barbaadan jechuudha. Yaala barbaadan akka itti dhibamne irratti. Isin lamaan warri mana Alii Cirrii lachiniyyuu yaala barbaadan. Tun ilaayyuu lafa argaa hin jirtu amma lafa jimna jedha jetti. Wanni keessi hiyyumayyuu wama dhofannullee hin qabnu. Isin lamaanuu amma isaanillee ijatti dhukkubaa ijaan argaa jiranii isin immoo lukatti dhukkubaa. Mee waan kanarratti namni isin itti dhayitanii itti ibsattanii yookiin ammoo haakimii garagaraatu haa ta'u waan garagaraatu haa ta'u dhufee isin gargaara jira. An bakka dhaqeetinanii biiroon ibsanne isiin ibsatte birrii 10,000 kennanii fi waan saditti haakimamte waan bayyanatte illee agarre. Waan dhaabbatoitu gargaare. Warruma kana gargaare aanuma gargaarisan. Mee amma isin osoo uummanni Oromoo kun birmatee kaabaa kibbaan bahaa dhiyaan isin birmatanii waa wayii isin godhanii maal akka isin godhan barbaadan? Manallee kanuu ijaaran gargaarsallee kanuu kennan akka ilmaan barbaachi ilmaan barsiifachuu dandeenyu akka nu godhan akkas barbaanna nu aanaa kenna kanallee akka oobduu nu kennu akka lafa nu kennu barbaanna. Nu gaafatan. Oorruullee mana jireenyaallee waan itti naakamamtanillee uummanni Oromoo kun akkas gargaaru barbaadan? Akkas barbaanna maraa wanni nu barbaannu waan akkasiiti. Egaa saba koo kun hedduu waan nama qaannessuudha. Goonni kenna goonni guddaan saba Oromootiif dhaabate saba Oromootiif kan du'edha. Akkasuma maatii isaanii kan saba Oromootiif dhiisanii du'anidha. Nu hoo maal keessa jirra kan jennu mee of haa gaafannu. Maatii kana eenyuuf dhiifne jennee mee wal haa gaafannu. Akkasuma isaan waan baay'ee nu dubbatanii jiran. Mee gara ilmaan isaaniitti yoo tarreetiniin kan ibsinu taate mee isin maalirra jirtanii hojiin keessan maalirra jirtan yeroo ammaa kana? Hojii takka illee hin qabnu nuti kaleessa abboonni keenya saba uummata Oromoo kanaaf dalaganii waan nu dhiisne nuti ammoo wanni nu jiraachaa ni jirru iddoo silaa maqaan abbaa keenyaa guddaa iddoo silaa namni maqaan isaa guddaan teenne jimaa gurguraa jirra. Jimaa gurguru san hawwan teenan dhukkubanii kanuma keessa areerallee binnee fi aananillee binnee fi masruufallee asuma keessa wanni goonee fi
gangalachaa jirra. Boo nuti jiruu gaarii jiraachuu hin jirru nuti namni achi nu dhufu hin saalfanna. Maqaa Aliyyi Cirrii jedhamu hin saalfanna. Ilma Aliyyi Cirrii jedhee namni gammachuu yoo nu dhufu nun gaddina. Maalifi nuti onneen dhabne qabeenya qofa dhabne. Onnee sin qabna. Wallaalallee hin qabnu. Barumsatti gahaa nuun ta'in malee akka silaa barbaannee barannu san argachuu hin danda'in malee wanni nurraa hin jiru. Kanaafiyyuu dhaamsi nu qabnu sila waan bishaan kan jige hagaafe ol qaban jette Oromoon. Kanaafiyyuu wanni dabre dabarte nuti miidiyaa keessan kana argachuu isaatiif galata guddaa rabbi galanni haa gayu isanis galanni haa gayu isiniin jenna. Dhaamsi kenna uummata Oromoo biraan nu geettanii hawwan kenna dhibeedhaan miidhamaa jiranii kunoo haxirii kenna gartanii dallaa kenna aannoodhaan ijaaramee jira. Iddoon kun silaa iddoo bulikeettiidhaan ijaaramuu qabu. Bookeen busaatu gasirraa ka'u maatii kenna miidhaa jira. Kaleessa yeroo abbaan kenna addunyaarraa boqotisan jalqabaa yeroo inni dhukkubsatu gaddinee turre. Yeroo uummanni Oromoo akkasitti nu birmateeti mana yaalaa geessee wal'aanu gammachuu guddaa nu dhagahame. Yeroo inni nama dadhabe rifanne. Yeroo isa immoo inni boqotee owwaalan hin gammanne. Wanni saba Oromootti irraa barbaannu hawwan keenya kana burganama. Sila namni du'u loolu akka gaddi kaleessa qabeenya dhabaanii nuti gaddine sun injifannoo kan argachuu hin dandeenye saba Oromooti malee sila namni akka saree owwaalamunu. Kanaafuu hawwan keenya kanaafi uummanni Oromoo gargaarsa gahaa ta'e akka godhuufi dhaamsa nu dabarsaa saniin jedha. Kanuma isin hawwata teennaa ruuhii isaanii nu baraaraa jettanii dhaamsi keessan inni guddaan irratti xiyyeeffate kana mee isinoo namoota garaagaraa irraa akka odeeffannoo fuunetti barumsaanis iddoo guddaa geettanii jirtanii akkasuma kitaabota garaagaraa barreessaa jirtanii mee waa'ee kanaa irratti miidhama maaliirra jirtanii kitaaba kana barreessuudhaaf maal isin hanqataa maal isin barbaachisaa ka jedhu mee uummata biraan gaha. Ulfaadha. Yaa'u dursa rakkoo maatii amma kaasaa turan irratti yaada dabalataa wanta an kaasuu barbaadu. Maatiin keenya lubbuun jiran malee hanga nabseen lubbuu keessa jirtu kana waa injirra jenna malee injirru jechuudha. Walumaa galatti maatiin keenya dhumuu jechuun ilmaan Oromoo hundi dhumuudha. Sababni isaa ilmaan Oromoo guutuun Koloneel Aliyyi Cirrii qabsoon isaa uummata madda walaabuutiif yookaan maatii isaa qofaaf miti kan qabsaa'e uummata Oromoo bal'aaf qabsaa'aa ture. Qabsoon isaa madda walaaburraa haga Hawaash Arbaatitti bal'inaan qabsaa'aa ture. Kanaaf namni gooti tokko kan saba Oromootiif jedhee hangana lubbuu isaa wareege Oromoon miliyoona 100 geettu kun maatii hanganaa tokko maatii amma lubbuun jiru maatiin isaa nama 26 lubbuu isaanii baraaruu hin dadhaban. Garuu uummata Oromoo waan irraa kumannu hin qabnu sababiin uummata Oromootitti akkaataa itti mul'annu miidiyaa irraa fagaannee gammoojjii keessa waan jirruuf rakkoo kan nu naqe kana waan ta'eef uummati Oromoo amma ammoo eegaa sababii miidiyaa waloo fi walooma kanaan yookaan kanaan ergaan kun nu bira geettee gurra uummata Oromootiin nu ga'an uummati Oromoo nu gammoojjii kana keessatti jiraachuu hin malle maatiin kun Adaamatti Finfinneetti manni bitamee fi uummata bal'aa uummata Oromoo bal'aa qabnaa qabeenya hin qaban qabeenya rabbiin nu kenne maatii kana dhabe malee Oromoon hin qabdi. Maanguddoo tanaaf dhiisi ilmaan isaa waliin Adaama Finfinnee gallee jireenya hanga xiqqaa hafe kana ilmaan keenya ammoo ka duubaa dhufaniif akka barsiifachuu dandeenyu magaalaa guddootti siqnee jiraachuu barbaanna. Kanaaf uummanni Oromoo kanaan akka nu bira dhaabatan ergaa kana dabarsuu barbaada. Kan lammaffaa kitaaba waggaa 9 barreessaa jira. Kitaaba seenaa gootota Doombiriif Jaanaddee ka jedhu kanayyuu hanga amma kitaabicha gulaalli tokkoffarra jira. Bilbila gahaa ittiin barreessu tokko hin qabu. Kitaabichi kana kanaaf ispoonsara barbaada. Anilleen akka mataa kiyyaatitti kitaaba kana galmaan gahee seenaa hedduuf keessaa qaba. Seenaa gootota dhokatanii kan haga ammaa miidiyaa irratti hin mul'atin
kan seenaan isaanii hin barraahin hedduu kan qabsoo keessatti wareegaman akkaataa itti wareegaman iddoo itti wareegaman kan hedduu waan of keessaa qabuuf keessattuu seenaa madda walaabullee of keessaa waan qabuuf kana na bira dhaabbatiin akka galmaan naagaan ergaa kiyya asumaan dabarfachuu barbaada. Kanuma achaa ergaan keessan. Egaa saba koo kun hedduu waan nama qaannessuudha. Goonni keenya goonni guddaan saba Oromootiif dhaabate saba Oromootiif kan du'edha. Akkasuma maatii isaanii kan saba Oromootiif dhiisanii du'anidha. Nu hoo maal keessa jirra kan jennu mee of haa gaafannu. Maatii kana eenyuuf dhiifne jennee mee wal haa gaafannu. Akkasuma isaan waan baay'ee nu dubbatanii jiran. Mee gara ilmaan isaaniitti yoo tarreetiniin kan ibsinu taate mee isin maalirra jirtanii hojiin keessan maalirra jirtan yeroo ammaa kana? Hojii takka illee hin qabnu nuti kaleessa abboonni keenya saba uummata Oromoo kanaaf dalaganii waan hin dhiisne nuti ammoo waan nu jiraachaa jirru iddoo silaa maqaan abbaa keenyaa guddaa iddoo silaa namni maqaan isaa guddaan teenne jimaa gurguraa jirra. Jimaa gurgurisan hawwan teenan dhukkubanii kanuma keessa areerallee binnee fi aananillee binnee fi masruufallee asuma keessa wanni goonee fi gangalachaa jirra. Boo nuti jiruu gaarii jiraachuu hin jirru nuti namni achi nu dhufu hin saalfanna maqaa liyyi cirri jedhamu hin saalfanna. Ilma liyyi cirri jedhee namni gammachuu yoo nu dhufu nun gaddina. Maaliifi nuti onnee hin dhabne qabeenya qofa dhabne. Onnee sin qabna. Wallaalallee hin qabnu nuti. Barumsatti gahaa nuun ta'in malee akka silaa barbaannee barannu san argachuu hin danda'in malee wanni nurraa hafe hin jiru. Kanaafiyyuu dhaamsi nu qabnu sila waan bishaan kan jige haga hafe ol qaban jette Oromoon. Kanaafiyyuu wanni dabre dabarte nuti miidiyaa keessan kana argachuu isaatiif galata guddaa rabbi galanni haa gayu isanis galanni haa gayu. Isiniin jenna dhaamsi keenna uummata Oromoo biraan nu geettanii hawwan keenna dhibeedhaan miidhamaa jiranii kunoo haxirii keenna gartanii dallaa keenna aannoodhaan ijaaramee jira. Iddoon kun sila iddoo bulikeettiidhaan ijaaramuu qabu. Bookeen busaatu gasirraa ka'u maatii keenna miidhaa jira. Kaleessa yeroo abbaan keenna addunyaarraa boqotisan jalqabaa yeroo inni dhukkubsatu gaddinee turre. Yeroo uummanni Oromoo akkasitti nu birmateeti mana yaalaa geessee wal'aanu gammachuu guddaan nu dhagahame. Yeroo inni nama dadhabe rifanne. Yeroo isa immoo inni boqotee owwaalan hin gammanne. Wanni saba Oromootti irraa barbaannu hawwan keenya kana burganama. Sila namni du'u loolu akka gaddi kaleessa qabeenya dhabaanii nuti gaddine sun injifannoo kan argachuu ni dandeenye saba Oromooti malee sila namni akka saree owwaalamunu. Kanaafuu hawwan keenya kanaafi uummanni Oromoo gargaarsa gahaa ta'e akka godhuufi dhaamsa nu dabarsaasaniin jedha. Kanuma. Isin hawwata teennaa ruuhii isaanii nu baraaraa jettanii dhaamsi keessan inni guddaan irratti xiyyeeffate kana mee isinoo namoota garaagaraa irraa akka odeeffannoo fuunetti barumsaanis iddoo guddaa geettanii jirtanii akkasuma kitaabota garaagaraa barreessaa jirtanii mee waa'ee kana irratti miidhama maaliirra jirtanii kitaaba kana barreessuudhaaf maal isin hanqata maal isin barbaachisaa ka jedhu mee uummata biraan gaha. Ulfaadha. Yaa'u dursa rakkoo maatii amma kaasaa turan irratti yaada dabalataa wanta an kaasuu barbaadu. Maatiin keenya lubbuun jiran malee hanga nabseen lubbuu keessa jirtu kana waa injirra jenna malee injirru jechuudha. Walumaa galatti maatiin keenya dhumuu jechuun ilmaan Oromoo hundi dhumuudha. Sababni isaa ilmaan Oromoo guutuun Koloneel Cirrii qabsoon isaa uummata madda walaabuutiif yookaan maatii isaa qofaaf miti kan qabsaa'e uummata Oromoo bal'aaf qabsaa'aa ture. Qabsoon isaa madda walaaburraa haga Hawaash Arbaatitti bal'inaan qabsaa'aa ture. Kanaaf namni gooti tokko kan saba Oromootiif jedhee hangana lubbuu isaa wareege Oromoon miliyoona 100 geettu kun maatii hanganaa tokko maatii amma lubbuun jiru maatiin isaa nama 26 lubbuu isaanii baraaruu hin dadhaban. Garuu uummata Oromoo waan irraa kumannu hin qabnu sababiin uummata Oromootitti akkaataa itti mul'annu miidiyaa irraa fagaannee gammoojjii keessa waan jirruuf rakkoo kan nu naqe kana waan ta'eef uummati Oromoo
amma ammoo eegaa sababii miidiyaa waloo fi walooma kanaan yookaan kanaan ergaan kun nu bira geettee gurra uummata Oromootiin nu ga'an uummati Oromoo nu gammoojjii kana keessatti jiraachuu hin malle maatiin kun Adaamatti Finfinneetti manni bitamee fi uummata bal'aa uummata Oromoo bal'aa qabnaa qabeenya hin qaban qabeenya rabbiin nu kenne maatii kana dhabe malee Oromoon hin qabdi maanguddoo tanaaf dhiisii ilmaan isaa waliin Adaama Finfinnee gallee jireenya hanga xiqqaa hafe kana ilmaan keenya ammoo akka duubaa dhufaniif akka barsiifachuu dandeenyu magaalaa guddootti siqnee jiraachuu barbaanna. Kanaaf uummanni Oromoo kanaan akka nu bira dhaabatan ergaa kana dabarsuu barbaada. Kan lammaffaa kitaaba waggaa 9 barreessaa jira. Kitaaba seenaa gootota Doombiriif Jaanaddee ka jedhu. Kanayyuu hanga ammaa kitaabicha gulaalli tokkoffarra jira. Bilbila gahaa ittiin barreessu tokko hin qabu. Kitaabichi kana kanaaf ispoonsara barbaada anillee akka mataa kiyyaatitti kitaaba kana galmaan gahee seenaa hedduu of keessaa qaba. Seenaa gootota dhokatanii kan haga ammaa miidiyaa irratti hin mul'atin kan seenaan isaanii hin barraahin hedduu kan qabsoo keessatti wareegaman akkaataa itti wareegaman iddoo itti wareegaman kan hedduu waan of keessaa qabuuf keessattuu seenaa madda walaabullee of keessaa waan qabuuf kana na bira dhaabbatiin akka galmaan naagaan ergaa kiyya asumaan dabarfachuu barbaada. Mee amma immoo tala Alii Cirriitti isin dabarsinaa intala Alii Cirrii ammoo maal akka isin dhaamtu isii biraa isin geenna isii wajjin takka turtii taasisaa. Galatooma ani Jawaara Alii Cirrii jedhama. Wanni an guddoo dubbachuu barbaadu. Haawwati teenya lamaan abbaa keenya irraa hafte miidhama guddoo keessa jirti. Namni ooltee bultee isii quba qabu hin jiru. Nu humna qabaannee gargaaruu hin dandeenyu. Ol ka'uu hin danda'an, deemuu hin danda'an, dalagatanii jiraachuu hin danda'an. Nu ammoo isaan gargaaruu dhiisii ofiiyyuu gargaaruu hin dandeenyu. Ofii keenyaafuu qansiraa dalagnee deebinee ilmaan keenya bulchaa jirra. Barannee qaxaramuu hin dandeenye. Anama baradhee nama fixe keessaa tokko garuu akka ilma Alii Cirrii keessaa dubara keessaa namni baratee fixe amma yeroo kanatti amma ana bichaa qaxaramuu ammoo hin dandeenye. Yoo deemee gaafadhullee argachuu hin dandeenye akka carraa anama sammaraa dhiisee kana yaaddessuu jiru waa'ee maatii keenya haawwota keenya lamiiti. Uummati Oromoo kana hubatee warri gaafa abbaan keenya du'e akkasin nu gammachiise gadda keenya mara nurraa balleessisuun ammallee bakka jirani dammaqanii waan gaafas waadaa nu seenan hundumaa yaaddatanii akka warra keenya kana bira dhaabbatanii waa'ee keenya eessa jiran jedhanii yaaddatanii nu bira dhaabatan isin gaafadha uummati Oromoo ammallee rabbi tokko nu haa godhu oliin nu haa deemu jedha. Turtiin maatii Alii Cirrii wajjin maqaa OMN ittiin taasifne kana fakkaata. Isin hundi keessanuu jechuudha bira dhaabbatanii akka maatii kana qarqaartan abdii guddaa isinirraa qabna. Akkuma argattan manguddoonni maatiiwwan Alii Cirrii jechuudha. Gizee ammaa kana isaan dhukkubanii isaan ammoo dhukkubanii dhibee garaagaraa keessa jiranii. Jireenyi Itoophiyaa kana beektanii isin hundi keessaniyyuu kalee abbaan mana warra isaanii isiniif cabaa turanii isiniif ammoo biyyaa ba'anii baddaa garaagaraa keessa deemanii lolaa turan waan ta'eef isiniif ammoo xiyyaara buusan malee dantaa dhuunfaa isaaniitiif miti. Lafa dhuunfaa fi qabachuuf osoo hin taane mana dhuunfaa fi jiraachuuf osoo hin taane saba Oromootiif jedhanii Oromoof bahee Oromoof gala jedhanii isiniif qabsaa'aa turanii isin hundi keessanuu bira dhaabbattanii maqaa OMN'tiin akka qarqaartan abdii guddaa isinirraa qabna. Nuti ammoo sagantaa keenya asuma raggoolamna galatoomaa ulfaadha isin jedha. Miidiyaa sabaa cunqurfamaa.